Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadhallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'amootiyyuu moobaayilii nu qabannu istooreejiin ishee guute jechuudha. Istooreejiin ishee 90 irra yoo ta'e diimaa wayii mul'isa jechuudha. 92 3 4 haga 98 9tti deema. Kanneen yoo ta'u moobaayilli keenya mootiyyuu waan baay'ee nu hojjechuu hin danda'u yookiin ammoo Play Store keessallee appilikeeshinoota garaagaraa kan buufachuuf yoo nu taanu ta'etti yeroo nu barbaannetti jechuudha. Tokko balleessi imoo balleessi yookaan mootiyyuu Facebook balleessi wantoota garaagaraa irraa balleessiti appilikeeshinii tokko akka gadi buufannu kan nu taasisu jechuudha. Kan nu keessaa qabnu balleessineeti kan gadi buufannu yeroo akkanatti jechuudha. Yeroo istooreejiin ishee akkanatti guuttu. Sammootiyyu furmaanni isaa maal kan jedhudha jechuudha. Isinitti mul'isa. Osoo achitti hin tarin jechuudha. Warroonni haaraa daatanii ganaa hadha gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Warroonni tanaan dura nafaana jirtan ammootiyyu ulfaadhaa galatooma bakka deebitanii dhuftanii barumsaan qabuu fi wantoota garaagaraa akkasumas isin biraan gaha jechuudha. Ishii akkuma isin argitan kana jechuudha. Istooreejiin moobaayilii kiyyaa 94 ta'ee jira. Kana jechuun ammootiyyu baay'ee dadhabaadha jechuudha. Baay'ee guutee jira. Yoo akkana isiniin jedhu iddoo kana yeroo gattuu hixanitti jechuudha. Hanga banutti obsaan eeggadha. Yoo akkanatti isinii fide bakka kanatti amma duraan dileetii waan godhee bakka asitti daalachoofte jirtu kana dileetii kan jettu yoo ta'e dileet gootan jechuudha. Annasarii daataan 0 jedha kiyya asitti lakkoofsa yoo isinii fide isin bakka kana tuuttanii bakka amma daalachoofte tana tuuttanii dileet gootan jechuudha. Nama waan hin qabnee fi duratti dileet godhe sanumarallee ammootiyyu kiliin ool ka jedhu kana tuuttanii akkanatti yoo balleessitan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kan biraa ammootiyyu erga seetingii moobaayila keessanii keessa seentanii appilikeeshin ka jedhu hin argattanii appilikeeshinii erga argattanitti appilikeeshin manaajer ka jedhu isinii dhufa jechuudha. Isinii dhufa jechuudha. Erga kanatti isinii bane fakkeenyaaf wantoota garaagaraa dileetii gochuudha jechuudha. Istirii isaanii dileetii yoo gootan irra isaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf imoo dileetii godhame naaf hin banne haga banuu fi feesbuukii dileetiin godhaa. Feesbuukii ani istooreejuma isaatii jechaan wanni kana fayyadama jechuudha. Leetiin fayyadama. Akkanatti dileet gootan jechuudha. Hin qannasa jechuudha. Wantoota garaagaraa akkanatti irraa dileet gootan fakkeenyaaf photos ka jedhu kana amma 121 irra jira jechuudha. Yoo waan dileet godhamu hagamitti akka deebi'u waliin ilaalla. 114tti deebi'ee jira jechuudha. Akkanatti yoo isin dileet gootan irraa isinii qannafamaa jechuudha. Kan biraa ammootiyyu waan ani isinitti himu waatisaappii yoo akkasitti istirii isaa kana dileet kan gootan ta'e waatisaappiin lammata isin bansiisa. Kanaafuu waatisaappii hin tuqinaa akka nutti hin himne moo situ akkana nu goosise akka hin jenne waatisaappii istirii isaa hin tuqinaa isin jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf yuutuubii istirii isaa yookiin ammootiyyu kiliil daataa ka jedhu kana dileet gochuun ni danda'ama. Marakoon qabu akkanatti irraa gadi isinii qannafamaa deema jechuudha. Garuu waatisaappii yoo kan tuqxan ta'e ganaa lammata isin bansiisa lakkoofsa isin gaafata waan ta'eef waatisaappii hin tuqinaa isin jechuu barbaadeeti. Kan biraa ammootiyyu asuma keessa osoo hin bahin appilikeeshinii tokko istooreejii irraa gara miimooriitti dabarsuun ni danda'ama. Appilikeeshinii takkan qaba jechuudha. Ishiin isinitti mul'isa. Obsaan afaana tura. Warri rakkatan jechuudha. Warri kuwwan ammoo keessuma seentanii bahuu ni dandeessanii. Itoo kalaandar ka jedhu kana hin jira jechuudha. As keessa change iddoo jedhu kana tuuttanii istananaan istooreejii kan jedhu kana irra jira jechuudha dura keessan. Isarra waan jiruuf change yoo gootan SD'tti deebistanii move gootan jechuudha. SD'tti deebistanii gara SD yookaan ammootiyyu memooriitti move godhattanii yoon kana jedhu kan duraan moobaayila irraa qabdan move isin hin ta'u kamtu move ta'a
Ka ergas isin haarawaa itti gabbuufattan jechuudha. Haarawaa kan gabbuufattan malee ka duraanis moobaayilii wajjin bittan istaanaar istooreejii irraa gara SD yookiin ammoo iyyuu miimooriitti isin taru. Fakkeenyaaf meseenjarri iyyuu cheenjiin ta'a jechuudha gara meseenjaraatti gara miimooriitti cheenjiin ta'a. Haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessanii warri gaaffii na gaafattaniif jechuudha. Viidiyoo tana qabadhee isin dhufe haala kanaan sirreessa garuu waatisaappii akkasitti akka amma isin mul'isa kanatti dileetii. Kabiraa immoo akkam gootanii erga maay faayil ka jedhu kan erga keessa seentanii isheetan jechuudha. Akkanatti tuqxanii bantanii erga kanatti bantanii warri SD keessa qabaattan erga kanatti bantanii viidiyoo kan jedhu tuqxanii viidiyoo hagam asirraa qabdan isaniin hundarratti akkanatti raayit gootanii moor ka jedhu kun jira, muuf ka jedhu jira. SD tanarratti erga tuqxanii dan ka jedhu iddoo kana erga tuqxanii storage irraa gara memooriitti isin jijjiirama jechuudha. Moobaayilii irraa jechuudha gara memooriitti isin jijjiirama. Aadiyoollee akkasumatti jechuudha. Aadiyoollee akkasumatti tuqxanii hunda isaatu akkasumatti isin jijjiirama jechuudha. Hunda jechuudha. Erga irratti raayit gootanii muuf gootan jechuudha gara SD'tti. Gara SD'tti muuf gootanii jechuudha. Kabiraa ammoo iyyuu device storage ka jedhu kana tuqxanii device storage kan jedhu kan erga tuqxanii Android kan jedhu kun hooma takkayyuu faayidaa isin hin qabu yoo irratti tuqxan kinoo hooma faayidaa amma kana irratti osoo gattu inni takka wanni hojjetu hin jiru. Ani irratti illee hunda irrattu hooma hin hojjetu garuu boota baay'ee qaba jechuudha. Boota baay'ee qaba kanneen akkanumatti erga irratti tuqxanii hooma 0 ta'e irratti tuqxanii akkanatti delete gootanii jechuudha. Akkanatti delete gootanii wanta isin hin barbaachisne irraa delete gootanii kanaaf itti fayyadamtanii jechuudha. Ilaaltanii erga laaltanii booda hoo inni 0 ta'e homaa isin hojjechuu dide akkanatti delete gootan jechuudha. Akkanatti hanga tokko hin jijjiirama. Sanammoo iyyuu duratti akkuma isin hin jedhetti memorii jechuun appilikeeshinii gara meemoriitti yeroo muuf gootan waatisaappii muuf hin godhinaa isin jechuu barbaadetti. Ammallee waan irra deebi'ee isinitti himu as keessatti illee jechuudha. Waatisaap ka jedhu kana irratti tuqxanii hoo kan delete gootan ta'e fakkeenyaaf kanneen iyyuu hooma takka ofirraa hin qabu kanneen delete yoo kan gootan ta'e miidiyaa waatisaap voice notice ka jedhu kanneen delete yoo kan gootan ta'e amma kunniin jechuudha. Asitti waan gattu hin hojjetu garuu yoo asii balleessitan voice isin waatisaapidhaan namoota walii ergitan hundiyyuu achi dhaqee badaa jechuudha. Kanaafiyyuu waatisaappii ammallee asiinillee hin tuqinaa gara kaanillee gara duratti appilikeeshinii histirii isaa delete godhaa jedhe san irratti amma achitti illee hin tuqinaa isiniin jedhee jira. Asitti illee yoo kan balleessitan ta'e garuu rakkoo hin qabu. Yoo kan balleessitan ta'e voice isin achitti walii ergitan nama walii ergitan isin hin hojjetu achitti yookaan immoo lammata deebi'ee isin hin banamu jechuu barbaadetti kan akkanaa hubattaniif.